السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو بلوان كينيا بيدنا ترجمتنو أكم جرتو هردفتوني يوتيوبي مبيشو بقى نجاتاتني ويادا ناوي توب ناوي جبل توب دوكير راكام نجرا برانكي جايبا رتو جن نجرا سجلي لورابا مي فيديو نام بجنين أو كلشا ورين ما بلا كينيا تاتن لايك قتشولان كومنتي رتيادا كيسن nubarreessa nama prankiirratti dhiyaachuu qabu isinii dhiyeessina. Warreen immoo maamila haaraa taatan subscribe gochuudhaan wanni nu hojjennu akka yeroo yerootti isin bira ga'uuf mallattoo alaalmee sana gadi qabu hin dagatinaa. Galatoomaa mee dhaggeeffannee walitti deebinaa. Fatihaa Mujaahidiinii dhukeerraa kaasisee naawwiirra. Mubaarak kun lakkoofsi kun sirriidha dhaggeeti? Lakki boon dhamaan lakkoofsa qofaadha. ناويشا حبيب قلبي ناوية مبارك والله متى اوكي قرة تركي اوكي قرة كيس يا جنات ما ناويكو ما بران كده انا ادوك تجيبنا شبابنا يا عليكم وعليكم السلام ناوي ويه أكم نجا أيه ده ولا كم جرتا جرائين يودا سميران جرما أوكي ناوي نانجدني يه أن وأكنا غرغرتو ليتني ناوي تينيا erga galgala mooyimo yeroo baay'ee dawwalaa turte eenyuun jedheetu masjida kaasaan turre maarakkatti maasii agargaaru rakkoo cimaan na qaqqabee jira maal taate mana xalabaan jira ishee biyya kamiin suudii suma keessa jiru kanoo ishee maaltu si mudate achitti immoo Madamini nakabde bakka cinqii keessa jira madamin akka tokkotti na laalti nyaata naan kennitu bakka akka humna ko ol na hojjechiisti inna bakka baay'een dadhabe beektaan immoo saatii kanatti ba'uun barbaade saatii kanatti na mijaa ma fira wayii obbolaa wayii wanta ta'e as keessa ati suudii keessa isa jirta koye Share Mansur jedhama Makkaan jechuudha ma obboleetti kono sa'aatiin kun sa'aatii miti irraa madaamitti dhuma waltumaa jiraachuu wayyuuree hay akkamitti abbaan manaa siisna daffara sa'aatii kana jiraachuu danda'u na daffaree engaddas na wajjin bulee na baay'ee beeka cinqii keessa jira wajjin bulee na harkisee na galchee qaallittiin hin jirtu turte maata fedhuma keetiin egaa ala fedhii koo miti an kunoo lubbuu keessan jira of jibbeen jira iyyuu jireenya na jibbisiisaara amma marsi agoru ati suudii wajjin bultee maarree taate kan ammallee wajjin amma sayyoo ture adiin jiraatti rakkoon qabu waan riyaadiin hin jira ati gara biraa jirta yaa maataate gaa na gargaari malee akkan si beekutti gaa nama laayivii irraa nama iyyitaa nama gargaartaa hadda yoo na gargaaruu dadhabde gaan oromummaa jibba malee maa waa tokkoon godhan obboleetti ko anabbuma fedhayyuu nan gargaara ishii yeroo kana keessa yoo gadi baate hin qabamnaan immoo mana hidhaatti du'uudha warra achi jiruuf qalbii isa naa wayyaa namicha akkas gochuurra isa iyyuu mo'ati eenyu akka taate biyya kana keessatti yookaan warra namaa taata hin beeku warra namaa miti an ishii ijoollee isaatiin nanawi an bakka kumaati na gargaartu barbaade laalkan kana yoo nan baasni an du'u goote achuma mana hidhaatti duunaa wayyaan
obboleetti koo rakkan godheesi baasu sin qabu qoy ati majammaraa biyya kana keessa erga dhufte talabaa jirta nama tokko hin beektu ifira wayyaa sin qabdu abbaa manaa hin qabdu abbaa manaa qaba nama tokko hin beektu jechuudha abbaa manaa qaba biyyattiin qaban ture waggaa lama naawi maal jette gaa qoy ati tokkoffaa rakkootti nagalchuuf deemta ati tokkoffaa abbaa manaan qabaa jetta biyya kee as dhufee jira garoon isa bira ba'uun barbaadu si bira ba'uun barbaada haadha koo naawin nama jireenya barbaadu laayibu marra bahee jedha warra nama baasee eessanse kaati tokkoffaa aranni guyyaa sadii si wajjin bule indegana nama abbaa manaa qabu akkamitti naawidhaan na baasi jedha eenyu sii kenna rakaba koo jalqabuma eessaafu jedha namarraan argadhe namni sii kenna sun eenyuun inatti himee abbuma san hin beektuun amma rakkoon kan kee arabuma si cinqite moo rakkoo biraa qaba arabicha na cinqee qaallittiinis abbaa manaa koos hin barbaadu abbaa manaa kee jira garuu ilaa obboleetti koo waaran si himu rakama abbaa manaa keetii natti ergiiti abbaa manaa keetiitiin nagaasi taasisee abbaa manaa keetii rakkoo kee ilaale xalabaadhaa si baasu malee warra namaa hambaasee biyya kana keessatti bakka hin kaa'uun qabu ani sichi nama bultii jaarratu nama jireenya jaarratu hin barbaadu ani waan akkana gara biraa rakkoo biraa yoo qabaatte si gargaaruu hin danda'a. Laan lakkoofsa isaa siin kennu dhiifama naa godhe naawwi maanni baqqaanaa jedhi rakkadhu balaa keessa gali. Ati obboleetti kee taatee mul'achaa. Sii jedhee akkamittiin balaa keessa gala anda waan baay'ee ulfaataadha dhaqi. Laan ulfaatu boona an akkana cinqamee gaa yoona dhiistee gaa laayivii irra gizeedhuma dubbattu iyyuu na dhibagaa kan sobaa ta'ee tan yaadaan. Soba miti nama rakkate nan gargaara rakkoon inni kun immoo abbaa manaa qabdaa abbaa manaa kee biyya kana keessa jira ati qalmaaf na qopheessuu barbaadde miti ati jireenyuma koo jibbi. Abbaa manaa maqaanatti na hin bakka adii ati waa'ee abbaa manaa maaltu si rakkise? Maal si godhe abbaa manaa guyyaa tokko wajjin bulanullee maaliif balaaleffatta maal kan tokko ta'u wajjin bulteetta miti. Sababii isaan biyyaa ba'e na gubee hin barbaadu ni juma isaa argu. Maal si godhe mee waan gidduu keessa jiru bareedina gaasiin godhaan. Wallaahi bakka na jibbisiisan akkanumatti hin jibba dhiirummaadhuma hin qabu dhiiran jedhu. Haadha koo na nyaadhu endettii koo. Waa gochuu hin danda'u moo maal jechuudha? Ilaammee obboleetti koo annaa galeera kan abbaa manaa kee waggaa lama guutuu wajjin teesse dhiirummaa hin qabu jette naawii immoo karuma irratti dhiittee karaarraa dabsita. Laati gaa caaltee argamuu dandeessa namni hundi tokko miti. Caalee argamuu miti rakkoodhaa bari wanti kun akkasii miti. Isa wal bira geenye dubbanna amma ofitti na fuudhee haasaa dhiisi rakkoo keessaa na baasi ati. Obboleetti koo ilaa waa tokko dubbii kurtii tokko sitti maan ati abbaa manaa kee waggaa lama guutuu wajjin ciiftee algaarra laayivii akkamii dabarsitee kaatee haadha abbaa manaa koo dhiirummaan qabu jettee naawwii bira gaafa dhufte foonsaa bakkee adiitti nyaatta. Ammas immoo namni arabaa wajjiniin yaa obboleetti koo meeshaa arabaa satooba keessatti bashannanee guddate guyyaa sadii erga nyaattee argite lalaan dhugaadhuma kurtii sitti maan. Indegana moo keenya jechuudha. Jaalladhee miti Dhaqqa miniyyitu talabaa jirta miti miniyyitu. Iyyeen dadhabe naawi. Nama sitti birmatu dhabde. Ifni kana baay'een nama akkanuma jedheeti harkaa gateeti haa ta'u rabbi si rakkoo kana keessaa rabbi si haa baasu. Maan rabbi na baasa gaa situ rabbii gadi ta'ee na baasa malee yalla. Hin danda'u kaanii utuu yaadiin jirte si baasuu hin danda'a si baasu isa iyyuu warra namaa hin baasu amma makkaan wakkan godhee si baasuu qabu dhuguma sitti ma. Dafi gaammuma sin eegala bakkan jiru siifaan wassafaa. Maallaa wayya shinaawi bakka amma maal gochuuf ati? Lama ani rakkoo koo sitti hima nuti biyya kana keessatti amma arabaan dalagaa araba biraayyuu akkan gadi ba'ee sagalee nama tokkos ta'uu qabu
dubbiin kee kun immoo dubbii rakkisaadha. Biyya kana keessatti akka argeen jiraatamu obboleetti kiyya. Ani immoo namatti garaa jabaachuu hin danda'u. Nu warra suudhu kan arba'u shiriin sa'aa nu qofa miti. Ijoollee biyya Arabaa keessa jirtu hundaaf jechuudha. Mubaarik Musammaa Yaasin ni beeytaami kan Kaayiroo jiru. Nan beekan isa Facebook irratti. Isatu namoota hedduu beeka. Suudii kana keessaa illee namoota iqaamaa qaban nama baay'ee beeka waan ta'eef inni dhufee nama siifaa kennu raqama isaan sii kenna garuu raqama isaa naawwiin naa kenne hin jettu miti. Injodhu naa kenne. Wallaahi jedhu. Wallaan kenne injodhu wallaa. Rakkataa natti guurtanidha yeroo inni namatti ka'a waan ta'eef amma laa kun lakkoofsa isaa qabadudha. Duwwaa 20. Ishee. 11:40. 73 74 22. Ayyee galatoomi bakka maaliin jedhan? Lakkoofsa kana itti dawwaltee rakkoo akkanaatu na mudate nama naa godhii akkanatti rakkadhee jedhiin ani immoo waan asii godhuun qabu yeroo baay'ee Arabaa wajjin hin jira waan ta'eef waan asii godhuun qabu dubbiin kee kun baay'ee rakkisa. Koy Mubaarikiin hin gaafadha lakkoofsi kun sirriidha dhaggeeti? Lakki boon dhamaan lakkoofsa kophaa jechuudha. Nawisha Habib Albi Nawiye Mubarak wallahi mata okkee korra tirki okkee korra keessa jennaan. Ma nawiko ma brankida Ana adu tatti funaan deebiin. Chabane ay egaan daawwattoota keenya akkasiin Firankii guyyaadhaatti bashannantanii findikdik jettanii kolfitan abdiin qabaa. Egaa naawwii jabal wallaahi silkii gurra kootti cufee Firankii hojii mataan garagalii maal jedhe gaafa duraas isatu kaase. Kana booddee Firankii nan gootu jedhe kanaan dura yaadattoote haadha manaa kootti wajjin Firankii goonee turre. Kana booddee du'aa koo dalganan gootu jedhee dhaaddataa ture. Dhaaddannoo isaa sana kashafsiiseera. Yoo naawwiin naan oodee Firankii waan jedhamu nan dhaaba isinis immoo dhiifama naa gaafattu bakka qobuutan isiniin jedha galatoomaa ulfaadhaa hunduma keessan rabbiif jecha isin jaalladha yaadni keessan nu wajjin ta'uu qaban isiniin jedha yaada keessan koomentii irratti nu barreessa laayik gochuu nagatinaa sheer godhaa nagaatti yana obboleessa keessan Mubaarik Musammaati.